السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما كفوني بليتي كبجم كاليس زوم جرى رقامي حمو بباتي أكمل تبنمو كرا أمياتي سنغرسيسين توري أرمو سيتينجي إسا أكمل أكت فايدمنو دباتي سنغرسيسين ورين كاليمو هنداوتين فيديو كاليس على كالا أتبو دقرتو مراد خنافو وكسنتوكا سبسكرايب kan jedhamu hin dagatina. Walumaanuu gara barumsaa. Amma akkanatti banaadha inni. Amma kun zoom jedhama. Zoom halee waliin ilaallee ammoo sittiingi isaatiin maal ilaalla. Mee haaseennu isa kana. Zoom eega seennee booda sittiingi isa akkanatti nuuf fida hogguu baname. Inni banamaa jechuun kana akkanatti fiduu isaati. Kun amma akkanatti finnaan zoom kun banamaa jedhama. Sirriitti banamee waan jiruuf amma kun akkana. Kun hundinuu silaa akkanatti isiniin dhufu faayilli isaa guututti. Amma mee sittiingi isaa kana akkamitti itti fayyadamnu eega bannee hoo kan jedhamu warreen hin beekne barnoota haa ta'u warra beektan immoo ni beektan maal akka hin qabu. Kana waliin ilaalla. Innis amma nama tokko hogguu kophatti teetiif bilbiluun deemtu mallattoo namaaf hogguu bilbiluu deemtu dhuunfaa keetetti viidiyoo moo oodiyoo kan ta'e siif filata. Bakka kana amma kun kana amma new meeting kajuu kana ni dhoofna. New meeting hogguu dhoofne maaltu akka dhufu ni ilaalla. New meeting eega dhoofne booda hogguu kanatti nuuf ba'e amma namaaf bilbilaaf deemna jennu viidiyoo fi oodiyoo akka ta'e kana lamaan irratti isin gaafata. Kanaafummaati viidiyoodhaan seenuu feetamu oodiyoodhaan seenuu feeta kan jiru waliin ilaalla. Viidiyoon olii kana yoo ni fite viidiyoo ni argitanii kun amma viidiyoodha. Kun ammoo kan jalaa oodiyoodha. Yoo feetan viidiyoo cuftanii oodiyoo irratti dhiifachuu yoo feetan ammoo oodiyoo cuftanii viidiyoo dhiifachuu kun fedha keessan. Amma ni bilbilaa jennu nama tokko irratti. Hogguu bilbillu eega kanatti viidiyoo banannee booda yookaan oodiyoo viidiyoo cufnee oodiyoo irratti dhiifna. Asirratti haara qunnamtii. Start meeting kaajuu kanarratti dhoofnee ilaalla. Innis lakkoofsa kee yookaan immoo barnaamija kee liinkii kee nama erguudhaaf akkamitti danda'ama kan jedhamu liinkii amma mee liinkii xuyinee haa ilaallu. Zoom tajaajiltoota gubbaa kanarra hidhoofna. Amma zoom ni gartan asirratti imma achirratti dhoofna. Asirratti ni dhooftan. Erga achirra dhoofitanii booda maal akka fidu immoo waliin ilaalla. Achirratti eega dhoofne kun amma mana keessanii jechuudha yookaan ID yookaan immoo paaspoortii wanni jedhamu guututti liinkii asirratti walii qabamtee jirti. Waan hanqa kanaatu amma yooniif namaaf ergitan wanni hanqa kun guutuun isii namaaf ergamti jechuudha obboleeyyantiyya. Kun amma olii kun amma ID yooniif ta'e gara jaraatti paaspoortii yoo feetan jijjiirachuu illee ni dandeessan. Jara kana irraa jijjiirachuu ni dandeessan. Liinkiin ammoo kanuma haa ta'u kun amma achi laallachuu dandeessan. Yoo nama erguu feetan illee isa kanaatu namaaf ergama. Gara duuba haa deebinu. Kaasii kana irratti dha'u rakkoo hin qabu. Inni kun settingii masaa karaa jalaa kanatti fidannee viidiyoon ammoo isinuu ni beektan jeetii yaada. Mee jarreenuma hanqa kanarraa barnoota keenya asirratti fuulleeffannee hanqana ilaalla. Inni kun maaliif maal akka keessaa qabu waliin ilaalla. Kun lammaffaan immoo istaartii viidiyoo garaa keessa gad dhoofitanii ni ilaalla. Istaartii viidiyoon tana ni argitani. Istaartii viidiyoo irratti dhoofnaan viidiyoo irratti achi ba'uudha malee waan biraa takka illee hin qabu. Akkas gootan. Tuun ammoo sheeriidha. Bakkee biicaa jalaa tanaa sheeriin isii jalaa tanaa tan ni argitan jeetii yaada. Sheeriin jalaa kanarratti dhoofnee iskiriim amma jawwaala keenya yookaan moobaayila keenya gara gubbaa waan taa'ee jiru hunda arguu dandeenya. Barnaamija keenya guututti arguu dandeenya. Akkasiin waan barattu sanillee barsiisuu yookaan barachuu dandeenya jechuudha. Mee isa kana amma dhoofnee iskiriim irratti haa dhoofnu. Tana irratti ni dhooftan.
hayyama kennee fi naquudhaaf. Erga akkatti isinii fidee appilikeeshinoota